Tole kabajamoo pirezidaantii guddaa galatoomaa jechuun barbaada. Paartiin keessan badhaadhinni filannoo marsaa jaffaa Itoophiyaa irratti mo'atee mootummaa hundeessee jira. Bu'aa kana kan ta'e mootummaan naannoo Oromiyaa immoo hundeeffama mootummaa barii karoora imala badhaadhinaa baaseera. Karoora imala badhaadhinaa kana keessatti mooto guddaan tokko waggaa 5 akka waggaa 25tti kan jedhu ture. Amma yeroo waggaa tokko falakkaa darbeera yeroon kun. Amma milkaa'ameera. Waggaa 5 akka waggaa 25tti sababni jenneef yeroon qabu. Yerootti bashannannee afura fudhannee deemnuun qaba akka Oromiyaatti akka uummata Oromootti. Adeemsa baramee noo deemne waan barame sanatti fufsiisuu qofa dandeenya. Adeemsa baramne irraa bahuu barbaada. Badhaadhinni hawwii guddaa, kaayyoo guddaa, mul'ata guddaa uummata Itoophiyaatiif Oromiyaadhaaf fudhatee ka'e, naannolee hundaaf fudhatee ka'e badhaadhina mirkaneessina kan jedhu. Badhaadhina hunda galeessa mirkaneessina. Kun afaan irratti salphaadha. Badhaadhina hunda galeessi yaada sirriidhaan ala. Badhaadhinni hundi galeessi halkanii guyyaa hojjechuudhaan ala. Badhaadhinni hunda galeessi qabsoo cimaadhaan ala, qulqullummaadhaan ala. Badhaadhinni hundi galeessi utuu abdiin kutatiin kallattii maraan fedhii barbaachisu saniif dhaabbatanii deemuudhaan ala waa yaadamu miti. Gonkumayyuu waa yaadamu miti. Yaadamu. Kanaaf kaayyoo cimaa, hawwii cimaa, galma cimaa qabannee kaane kana adeemsa barameen itti deemnee milkeessuu hin dandeenye. Akkan sila kaase adeemsa barameen hiyyummaa qofa milkeessuu dandeenya. Duubattafummaa qofa milkeessuu dandeenya. Kanaaf adeemsa barameerraa addatti baanii deemuu qabnaadha. Paartii yeroo gabaabaatti ijaaramedha. Yaadamoota ifa ta'e lafa kaawwatee jira. Manifeestoo qopheessee uummanni daangaa hanga daangaatti bahee filatee jira. Waggaa 5 kana kontiraata qabna. Waggaa 5 kana qixaanoo fayyadamne uummanni keenya kontiraaticha nu haaromsuu danda'a. Yoo fayyadamne uummatni murteessa. Kanaaf mootummaan naannoo keenya waggaa 5 akka 25tti fayyadamuu qabnaa jedhee murteessineetti galleecha. Kun yeroo akka waliigalaatti madaalu waggaa tokko falakkaa darbe kana keessatti jijjiiramoota gurguddaa argaa jirra. Dhugaa dubbachuudhaaf. Iddoo tokko tokkotti dhugaa akkuma 25tti deemaa jirra. Iddoo tokko tokkotti akka 20tti deemaa jirra. Iddoo tokko tokkotti akka 10tti deemaa jirra. Sana qoqqorannee fooyyessaa hanqinoota jiran itti guutaa dafnee deemuu danda'utu nurra jiraata. Kana yoo goone waan manaaf baane sana waan uummanni keenya barbaadu sana kallattii maraan milkeessuu danda'ama jechaadha. Qormaatonni bitaaf mirga nu butan akka waan kanarratti xiyyeeffannoo tokkoon fuula tokkoon akka nu hin deemne dagoo nu butuu danda'an hedduutu jira. Kanarraa waan milkeessuudhaaf kaan isaanirraa utuu ija keenya buqqisin kallattii maraan itti deemuu qabna jennee ciccinee gaagama hedduu keessatti rakkoo hedduu keessatti bu'aa bahii hedduu keessatti galmoota qaban sana milkeessuudhaaf jabaannee hojjechaati kan jiru. Kana yeroo hojjennu amma wantoota adda addaatu dhaga'ama. Oromiyaan akkas ta'e akkana godhee akkas hamiin adda addaas jira. Akkan sila jedhe hamiin gaariidha. Garuu wanti hubatamu irra jiraatu humna misoomaa jenneen waggaa 5 akka 25tti fayyadamne yeroo jennu humna misoomaa 3 lafa keenya. Tokko mootummaadha. Lammaffaan dhuunfaadha. Maatiidha. Sadaffaan waloodha. Kaayyoo fi karoorota keenya faayinaansii gochuudhaaf fi rakkoolee kana hiiknee sadarkaa barbaadamutti jijjiirama barbaadamu fiduudhaaf waan sadan kana humna misoomaa godhannee herrega haaraadhaan gadi baane, foormulaa haaraadhaan gadi baane. Kanaan dura kan barame waanuma jirtu kan mootummaa sanaani. Bajeta mootummaa sana cicciramtee waan ta'e godhamti. Amma garuu humna sadi walitti qindeessineetu kan hojii keenya hoogganaa jiru. Mootummaa, dhuunfaa, maatii, waloo. Isa kana qixeessineetu karoora keenya karaa humnoonni sadan kun waliin ta'anii milkeessanii itti deemaa jira.
Kanaanis jijjiirama guddaa arginee jirra. Kan mootummaa irratti maal goone? Kan mootummaa irratti waan gurguddoo sadii goone. Tokkoffaa fi inni duraa galii dabaluudha. Galii biliyoona 10 keessa ture biliyoona 56 hangeenye bara kana immoo biliyoona 78 funaanuudhaaf hojjechaa jirra. Galii dabaluu irratti cimina addaadhaan hojjenne. Kun adeemsa kanaan dura barameen amma yoonaayyuu 30 iyyuu hin geenyu. Naannoleen kaan xiqqoo wal duraaf duuba turre bakka isaan jiran hin beekne amma. Baay'ee deeme keenya. Ammas deemuu qaba. Biliyoona 200 300 akkas jedhee guddataa deemuu qaba. So galii irratti kan humna mootummaa irratti xiyyeeffanne. Kan lammataa bajeta qabamu hojii misoomaatiif akka oolu. Baasiin akka xiqqaatu. Inisheetivoota haaraa akkan faayinaans gochuu danda'utti tolchuudha. Isa kana bajani mootummaa naannoo Oromiyaa waggoottan 3 darbe dachaa 2 ol guddateera. Biliyoona 60 wayi ture waggaa arfanarraa. Amma biliyoona 158 ga'ee jira. Inni geessuun immoo kan konkolaataan ittiin bitamu, kan maal ittiin ta'amu tun taane qacarriin dhaabne, hakimni qofti, qaamni nageenyaa qofti fi barsiisaa qofti akka qaxaramu jenne qaxarrii kaan hunda dhaabne humna jiruun haa hojjennu, humna jirrutti haa fayyadamnu, caasaa bal'isuu haa dhaabnu, garuu immoo misooma ittiin haa hojjennu jenneet kaane sun jijjiirama guddaa fidee jira. Jijjiirama guddaa fidee jira. Mallaqni dhufe sun faayinaans akka goonee jirra. Tokko kana jechaadha. Jijjiiramni humni guddaan ittiin jijjiiramne. Kan sadaffaa akka mootummaatti inisheetivoota haaraa bocuudha. Tarkaanfilee haaraa akka sila jenne sana adeemsuma kanaan dura barame sanaan rakkoodhuma kanaan dura ture sana itti fufsiifna. Kanaaf inisheetivoota haaraa qonna qofa irratti karaa inisheetivii 17 bocamee hojiitti galan. Bu'aa ajaa'ibsiisaa fidanii jiru. Kaan irraa hammanne, kaan reefu biqileetoo firii horate, kaan reefu lafa keessaa ol ba'a, kaan immoo sanyiin isaayyuu lafa keessa jira. Garuu waggoottan darban kan hojjenne kun hundumtuu firiitti galaa jiru. Duraaf duubaan jechaadha. Gama hundaan buna haa jennu, avukaadoo haa jennu, qamadii haa jennu, kan loonii yaa jennu, ruuzii yaa jennu, muuzii yaa jennu gama hundaan hojii dammaa haa jennu hunda irratti kan jalqabne fuula sila jedhee isaan keessa jira jechaadha. Kun gama mootummaati. Kana gochuudhaan immoo giddugaleessi keenya mootummaa diinagdee hoogganuu haa goonuudha. Mootummaa oduu hoogganuu dun taane diinagdee hoogganuu yaa goonuudha boodatti hin deebi'a. Kan lammataa dhimma humna dhuunfaa fi humna maatiiti. Dhuunfaan namni tokko Oromiyaa keessa jiru hiyyummaa qofa miti kan qabu. Beekumsa qaba, muuxannoo qaba. Maatiin tokko hiyyeessa qofa miti. Maatii qaba, maatiin humna. So qabeenya qaba, lafa qaba, albuuda qaba, sooshaal kaapitaala qaba. Kana walitti qindeessinee badhaadhina maatii haa milkeessinu. Namni waan sadii haa godhu jenne. Tokkoffaa duguugee carraa jiru hundatti, carraa mootummaan uumuu fi isa bira jiru hundatti fayyadamee karoorsee misooma isaa yaa hojjetu, of haa jijjiiru jenne. Qamadiin nu inisheetivii isaa dhiyeessina malee kan qotu qonnaan bulaadha. Paampii dhiyeessina malee kan qotu qonnaan bulaadha. Yookaan tiraaktara liqiidhaan kennina malee kan qotatu qonnaan bulaadha. Nu hin qonnu forsee bulaadha. So maatiin akka maatiitti gurmaa'ee of jijjiiruudhaaf halkanii guyyaa hojjetu tokko kana lafa keenya. Lammaffaa maatiin hojiitti galu kun immoo teekinooloojiidhaan of haa utubu, kaapitaalaan of haa utubu jenna. Sadaffaa maatiin hojiitti galu kun immoo investimentii taaca'u jenna. Isa gochuuf hoo haa qusatu jenna. Kan boru jiraatuuf har'a qusatu. Boruu isaatiif har'a qusachaa yaadeemu. Isa immoo sirni faayinaansii keenya deeggaruu jenna. Kana sadan qindeessuudhaan maatiin akka maatiitti of akka jijjiiru karaa keenya jechaadha. Lammaffaan kana. Sadaffaan humna walooti. Sirni gadaa walummaa nu barsiisa. Waloodha. Nageenyi waloodha. Misoomni waloodha. Haqni waloodha. Rakkoo waloodha. Waloodhaan hiika. Oromoon anan jedhu nuyi jedha. Oo rakkate rakkannee jedha. Oo argate irree dhuunfaa isaatti argannee jedha akka sabaatti ilaala. Duudhaan ganamaa keenya kana. Kanaaf maal jenne?
sooshaal kaapitaala uummata keessa jiru baafnee itti gargaaramnu. Falaasama guddaa, beekumsa guddaa, saayinsii guddaa uummata keessa jiru kana baasnee itti fayyadamnu jenne. Isaaf seerota baafne. Seerota 4 baafne. Tokkoffaan kan tajaajila lammummaati. Tajaajila lammummaa keessatti maal jenna? Tokkoffaa duudhaa ganamaa keenyatti adeemnu jenna. Lammaffaa halkanii guyyaa hojjennu jenna. Sadaffaa waa hundaan dorgomaa taanu jenna. Arfaffaa qulqullummaa qabaannu jenna. Yaadanis gochaanis. Shanaffaa tumsa jiraachuu qabaadha. Kana jennee tajaajila lammummaadhaan Oromiyaa yaamisuumsinu jennee itti kaane. Isa kanaan waan raajitu mul'ate. Fakkeenyaaf barnoota qofoo fudhanne rakkoon barnoota cabiinsa barnoota Itoophiyaa rakkoo keejii irratti barnoota idilee duraan irratti hojjetamudha. Ijoolleen amma ol guddattu sammuun ishii waan fudhatu gadi bu'aa deema. Daa'imummaatti waggaa 4 waggaa 5tti waan ishii barbaachisu argachaa deemte beekumsi ishee ammas guddataa deema. Isa kana hiikuudhaaf biiroon barnoota Oromiyaa waggaa arfanarraa rakkoo barnoota Oromiyaa haiknu jennee yeroo qorannootti gallee furmaata fidan keejiin haikamuudhaan jedhame barnoonni idilee duraa. Isarratti amma kan qophaa'etti galame barnoota idilee duraatiin rakkoo Oromiyaa keessa jiru hiikuudhaaf biiroon barnoota biiliyoona 47 dhiyeesse karoora. Biiliyoona 47 kan akkamitti hojiitti hiikna jedhee taa'ee bajeta mootummaatiin yeroo yaadu waggaa 12tti fudhata. Amma garuu uummanni Oromoo tajaajila lammummaadhaan waggaa 2 walakkaatti xumuraa jira. Barnoota idilee dura. Yoo baay'ate bara dhufuun xumurree keessa baana. Hamma mana barnoota 10,000 ol geenye jira. Duwwaa irraa kaanii. Kan eenyu godhe humna mootummaati. Humna mootummaatiin hin danda'amu. Gonkumayyuu hin danda'amu. Waggaa 12tti fudhata. Humna waloo sana fayyadama. Amma barnoota irratti hojiin jalqabne kun cabinsi kanaan dura ture amma firiinsaa wantoonni gadheen adda addaa mul'achaa jiru mul'atu ganaa. Waggaa 10 booda dhaloonni dhufu garuu dhaloota biraa ta'a. Oromoo biraa ta'a. Amma manneen barnoota bu'uura boruu ijaaraa jiru kan uummanni keenya ijaaraa jiru irraa dhaloonni bu'uura boruu achi keessaa bahu waggaa 10 dhaloonni bu'uura boruu kun maal akka fakkaatu waliin ilaalle jechuudha. Isatti kan ceesisu dhaloota ifa boruu walakkaa irratti gochaa jira jechuudha. Dhaloonni ifa boruu rakkoo kana keessatti manneen barnoota bultii addaa maal goonetti san keessatti suphinee fuudhaa deemaa jira. Inni sun garuu bu'uura irraa jijjiiramee kan dhufudha. Kanaaf bu'uura boruu jennee. Kan eenyu godhe? Humna uummata Oromoo godhe. Humna waloo sanatu godhe. Otuu bajeta mootummaatiin deemna jennee bira ga'uu hin dandeenye. Mana murtii aadaa fudhanne. Mana murtii aadaa ganda Oromiyaa hunda keessatti mana murtii banuudhaaf biiliyoonni 30 nun gahu. Maaliif ganda 7,000 ol qabna Oromiyaa keessatti. Amma iddoo muraasa ittiin ijaaramne alatti manni murtii aadaa labsiin akka qophaa'ee ijaaramu goone. Waan sadii hiike manni murtii aadaa kun. Tokkoffaa kanaan dura sobaan ragaa bahama. Soba kute. Manni murtii idilee waaqa hin qabu. Manni murtii aadaa kun waaqa qaba. Safuu qaba. Duudhaa qaba. Eenyummaa sana qaba. Kanaaf soba kute. Dhugaan akka baatu godhe. Lammaffaa manni murtii aadaa kun uummata walitti aadaa fi duudhaa ganamaa sanitti namni akka deebi'u carraa bane. Namni jaarsaaf jaartiidhaaf safuu akka qabaatu, kabaja akka qabaatu, uummanni mataa akka qabaatu. Uummanni mataa hin qabne uumaa ta'uu hin danda'u. Madadee ta'a. Sadaffaa manni murtii aadaa kun baasii nuyi amman hin jenne hambiseetu sirna lafa qabsiisaa jira. Kana sadaffide. Kanaaf mootuu bajeta mootummaatiin yaadne waggaa meeqatti bira ga'e. Gandatti nama tokko qaxaruun Oromiyaa keessatti salphaa miti. Waajjira ijaartee fi isteeshinarii dhiyeessitee waggaadhaan laale. Humni uummataa waan raajii hojjechaa jira. Buusaa gonnofaadhaan hojii hojjetamaa jiru. Uummanni Oromoo hundi miseensa buusaa gonnofaa ta'aa jira. Qabeenya kennaa jira. Nama rakkate walii dhaqqabaa jira. Gogiinsa akka dandaman wal deeggaraa jira. Karaa fuulduraatti shakkii tokko hin qabu buusaa gonnofaadhaan Itoophiyaa keessattis Itoophiyaa alattis uummanni Oromoo akka namaatti nama akka deeggarumaa shakkii tokko hin qabu. Kun duudhaa ganamaa keessaa fudhanne gaachana sirnaatiin iddoo hundatti nageenyi bu'aa jiru. Rakkoon adda addaa hiikamaa jiru ammana kan jedhamu miti jechuudha. So humna walootti fayyadamne.
Kana sadan walitti finnee yeroo laallu hoggansi oduu keessaa ba'ee kanaa hogganu, diinagdee haa hogganu, hubannoodhaan haa hojjetu. Jennee kana sadan walitti finnee hojii jalqabameen bu'aan ammana jedhamne argamee jira jechuudha. Dhugaatti waggaa 5 akka 25 akka fayyadamnu fakkeenyotaan sila kaasisanaa irratti calaqqisaa jira jechuudha. Kun immoo akkan sila jedhe tokko tokko wanta amma facaasne gana biyya keessa jira. Tokko tokko biqilaan isaa hin bareeda. Tokko tokko immoo giddugaleessa irra jira gana maal akka isa qunnamu beekamu. Tokko tokko firii godhachaa jira. Tokko tokko immoo amma ta'e firii irraa argachaa jira. Garuu karaan irra jiru, karaan irra deemu kana qabadee waggaa 5, 10, 15 yoo deemne uummanni keenya, naannoon keenya, biyyi keenya bakka isheen geessu ifadha jechuudha. Baay'ee gaariidha. Garuu dhimma tokko nan kaasa. Innis maali gaafa tiraakterri mul'atu barinaan miidiyaa hawaasaa irratti maddi kanaa maali? Akkuma sana immoo hojii misoomaatiin meeshaaleen teekinooloojii adda addaa kan qonnaa fakkeenyaaf yeroo mul'atan ni shakkama. Maaliif shakkama jettu? Waan sadiirraa shakkama. Tokkoffaa inaaffaraa shakkama. Lammaffaa gaggeessuu dadhabuurraa shakkama. Gahee gaggeessummaa wallaalluurraa shakkama. Gaggeessummaa ofii bahuu yeroo dadhabdu shakkii akkasii uumtee achi jala of dhoksita. Uummata keetiif deebisuu yeroo dadhabdu. Lammaffaan kana. Sadaffaan humna nuyi qabnu wallaalluurraa shakkama. Kanarraa sadanirraa shakkama. Humni uummanni keenya qabu yaa raajidha. Shakkichi dhugaa dubbachuudhaaf Gizaachoon hoggansa keenya bira iyyuu jira. Fakkeenyaaf gaafa tiraaktara jalqabsiifnu qusannaa jalqabne yeroo jennu hoggansi keenya hin shakke. Uummanni keenya danda'ee hin qusatu jedhee. Uummanni keenya garuu qusateetu qaaneesse hoggansa keenya. Nu qaaneesse numayyuu. Qamadii yeroo jalqabnu hoggansi keenya fudhachuu hin barbaanne. Ministeera keenya erga murteessanii booda. Hoggansi keenya waan hin fudhanneef hektaara 7,000 jalqaba. Uummanni keenya ergasii hektaara 382, hektaara 665, amma immoo hektaara miiliyoona tokko tuqaa tokko ganaa marsaa tokkoffaadhaan qotee nutti agarsiise. Nu salphise, nu qaaneesse. Hagam akka uummata keenya hin beekne nu godhe. Uummata wallaalurraa, humna keenya wallaalurraa shakkiin dhufu jira. Inni sun immoo keessoo keenyarraa jalqabee jira. Gahee gaggeessummaa keessa bahuu yeroo dadhabdu, jijjiiruu yeroo dadhabdu, maarshii barbaachisu sana kennuuf yeroo dadhabdu, hamii shakkii keessa galta jechaadha. Inaaffaa keessa, shakkii keessa galamaa kunirraa kan maddu jira. Sadaffaan inaaffarraa madda. Amma iddoo tokko tokkotti inaafuu keessaa bahanii xinnoo iddoon jalqabamee jira. Nu birattis amma nuyi kan jechaa jirru sochiin kun jalqabbiidhaadha. Hojii misoomaa hojjechaa jiru kun tiifuudha. Roobni cimaa dhufaa jiraadha. Rooba cimaa sana fiduudhaaf immoo hoggansi keenya hoggansa barbaachisu kennuu qabaadha. Hoggansa dinagdee kennuutu irra jiraatadha. Kan afaan ol qabatee akkuma waan addaa wayii uummata Oromoodhaaf godhame maal warri fakkeessan jiru. Uummata Oromoodhaaf amma somtuun godhamne ganaadha. Kennaa miti immoo Oromoodhaaf kan kennamu. Waan isaaf malu sana immoo hojjetee fudhata. Hojjetee argata. Dafqa isaatiin, sammuu isaatiin, harka isaatiin, aadaaf duudhaa qabuun kanaan fida. Piroojeektiin ammannaa 10,000 eebbifamu hin wacama. Maal seete biyya kana keessatti hiyyummaadhaan yoo waliin jiraatte hoqqachaa rakkoon qabu. Hiyyummaan rakkoo baay'ee hin qabu. Wal si nyaachisa, wal si fichisiisa. Misoomni garuu rakkoo qaba. Namni walitti naafaa, hiniyyaa gochuu gaafa dadhabu. Sababa biraa fidaa waan biraa jala dhokfachuudhaaf deema. Nuyi garuu wanti nuyi of gowwoomsuu hin qabne wanta amma yoona uummata keenyaaf goone jalqabbiidha. Ija isaaniitiin of gowwoomsuun dura hin jiraatu. Oromiyaa keessatti hektaara tiraaktara 1,200 nu barbaachisa ganaa. Paampii 40 naannoo sana geenye jira. 200,000. 400 nu barbaachisa ganaa paampiin. Yoom jalqabna? Hidhaa adda addaa ijaaraa jirra. Hidhaa 81 ijaaraa jirra. Hidhaa 400,500 1,000 nu barbaachisan gana. Manneen barnootaa kana ganam fooyyessuun nurra jiraata. Maaliif imalli karaan keenya fagoodha, galmi keenya fagoodha. Kanaaf waan sadan irraa ka'ameeti kan iyyamu inaaffaadha. Inaaffaan immoo yeroo tokko maatiin keenyas inaaftuu nan dhabsiisin wanti jedhamus jira inni rakkoon qabu.
Lammaffaan immoo kan maddu gahee gaggeessummaa ofii wallaaluu irraa madda inni sun nu birattis hin calaqqisaa sana sirreessaa deemuun nurra jiraata. Sadaffaa immoo humna qabnu, carraa qabnu, dandeettii qabnu hanga keenya wallaaluu irraa dhimmoota maddan irraa sirreessaa deemuun nurra jiraata. Oromoon gahee ijaarsa Itoophiyaa piroojeektii guddicha sabaaf sablammootaa kana keessatti qooda olaanaa akka gumaachaa dhufe hin beekama. Kan ammoo kan gumaachee safuu, duudhaa, aadaa akkasumas wal kabajaa ummatichi guddina isaatti agarsiisu irraa kan maddeedha. Haa ta'uutii amma injifannoo amma yoonaatti argate eeggatee kunuunfatee akkasumas injifannoo haaraa galmeessuuf Oromoon maal gochuu qaba jettanii yaaddu? Oromoon gahee isaa kana qixaan itti fufsiisuudhaaf wantoonni gurguddoon shan irraa eegamu. Tokkoffaa fi inni dura eenyummaa isaa ganamaatti deebi'uudha. Eenyummaa isaa ganamaatti, duudhaa isaatti, safuu isaatti deebi'uu qaba. Kan irratti amma sirna barnoota gadaa barsiisaa jirra. Sirna barnootaa keenya keessa galchinee safuun amma akka barnootaatti akka kennamu irratti hojjetaati kan jirru kallattii adda addaatiin itti deemaa jira. Tokkoffaan kana ofitti deebi'uudha, of ta'uudha. Of hin taatu taanaan eenyumaaf hin taatu. Dhaloonni walanqatteen immoo eriguutti deemuu hin danda'u. Bakka itti deemus hin beeku. So of ta'uutu nurra jiraata. Tokkoffaan kana. Lammaffaan kaayyoo gurguddoo sadan keenya kana abjuu keenyanis, jiraa keenyanis, du'aa keenyanis hundaanuu wantoota sadan keenya kanarraa ija keenya buqqisuun dura hin jiraatu. Barnootaaf teknooloojii, dinagdee, sirna. Kun yeroo hunda waan nu bituu qabu. Lammaffaan kana. Sadaffaan dhimmoota kanarratti immoo tokkummaa qabaachuudha. Tokkummaa qabaachuu jechuun tokko ta'uu jechuu miti. Yaadaan tokko ta'uu jechuu miti. Wantoota sadan kanarratti tokko ta'uudha. Wantoota sadan kanarratti yoo hojjechuu qabaanne waliin hojjennaa, yoo waraanuu qabaanne waliin waraanna. Garaagarummaan keenya fe'ee wantoota sadan kana addaan kutuun irra hin jiraatu. Sadaffaan kana. Arfaffaan injifannoowwan xixiqqoo argamaniin itti quufuu dhiisudha. Hoggansi keenya, sabni keenya itti quufuu hin qabu. Yeroo hunda kan arganne irra kan afurratti xiyyeeffachuu fuulduratti imaluudha. Innaa imalloo kaachuu fooquun hin danda'amu. Tarkaanfachuunis hin danda'amu. Kaachuu qaba fuulduratti. Kaachuu qaba ariitiidhaan. Akkuma atleetonni keenya dhumarratti yeroo xumuran akkaataa xumuran sirriitti xumuruun kaaticha xumuraa fakkaachuu karaa danda'u kaachuu qabna fuulduratti. Arfaffaan kana. Shanaffaan uummanni Oromoo uummattoota sabaaf sablammoota uummattoota Itoophiyaa faana tokkodha. Tokkummaa isaa, duudhaa isaa, aadaa isaa qabatee karaa jiru hundaan uummattoota faana dhaabbachuu danda'u tura jiraata. Rakkoo isaa qofa oduu hin taane rakkoo uummattoota kaaniitiif. Mirga isaa qofaaf oduu hin taane mirga uummattoota kaaniitiif. Misoomuu isaa qofaaf oduu hin taane misooma uummattoota kaaniitiif. Maaliif? Qoomsi keenyas tokko, dhumni keenyas tokko. Isaan misoomanii nuyi hiyyummaan jiraachuu hin dandeenye. Nuyi misoomni isaan hiyyummaan jiraachuu hin danda'an hundumtuu. Kanaaf jettee haasaa tapha warra gadaantummaa fi warra wallaalummaa keessaa ka'an warra bakka isaaniif hin malle hawwan irraa utuun ka'in jabaannee kan irratti hojjechuu danda'u nurra jiraata jechuudha. Isa kana ofitti qabee hunda faana tokko ta'ee deemuu irra jiraata. Kana godhee jennaan Oromoon gahee isaa sadarkaa olaanaatti bahachaa deema jechuudha. Amma humnoonni adda addaa jiru. Kaan waraana goonee taangoo fudhanna jedha. Kaan immoo hiriira baanee taangoo fudhanna jedha. Maal jedha? Karaan aangoo kun karaa dheeraadha. Karaa dheeraadha. Dildila baay'ee qaba. Bu'aa bahii baay'ee qaba. Raareen baay'een nama eegus daandirra jira. Isa keessaa warra abjuun taanii keessa jiran keessaa abjuu keessaa akka isaan ba'an gochuu barbaachisa. Tokko tokko immoo karuma nuyi ittiin dhufneen dhufuu warra barbaadanii jira. Nu keessatti nama ijaaranii maal jedhanii. Isa immoo waanuma nuyi silkaan itti buqqifannedha. Baay'ee nama waan oofuu miti jechuudha. Nyaatamuudhaaf ta'e malee waan baay'ee nama oofuu miti. Kanaaf abjuu akkasii keessaa bahanii hojii isa dhugaarratti
warri kaan isa kagalan hundumtuu kagalaa deeman hojjechuu danda'utu irra jiraata. Uummanni Oromoo immoo hiree isaa tikfachuu qaba. Marsee tikfachuu qaba jechuudha. Akkuma weellisaan jedhe qeerrootu marsee egaa akkuma jedhe sana uummanni fedhii isaa, kaayyoo isaa, galma isaa, milkii isaa hunda sirna isaa marsee eegaati kan ture eeggachuus qaba ammas jechuudha. Inni waan marsee eegeef bu'aa ba'iin sila jedhe hunda keessa dabarre. Ammaan boodas inni amma jirutti rabbiin amma jirutti karaa sirriidhaan amma hooggannetti hundumtuu milkaa'atti fufa jechuudha. Kanaaf isarratti xiyyeeffachuu danda'u irra jiraata. Sana yoo goone Oromoon gahee isaa utuu hin bahin Itoophiyaan misoomtu, Itoophiyaan iddoo barbaadamtu geessu hin jirtu. Oromoonis, Amaarris, Tigreenis, Sumaaleenis, Affaaris, Sidaamaanis hundumtuu sabaaf sablamii hundumtuu, Nyaangaatoonis hundumtuu gahee isaa bahuu qaba. Gahee isaa akka bahu gochuu danda'u irra jiraata jechuudha. Isaaf Oromoon kan isaatiifis kan kaanitiifis qixaan qabsaa'uu qaba, qabsaa'aa jira. Gahee isaa bahaa jira, bahuu itti fufuu danda'utu irra jiraata. Dhimmoota shanan sila jedhe irratti sirriitti jabaatee hojjetaa yoo deeme Itoophiyaa sabdaneessummaan keessatti dhugoome Itoophiyaa badhaadhinni hunda galeessa ta'e keessatti milkaa'e dhugoomsuu danda'a. Isa innaa godhu immoo bu'aa baay'ee hedduu jira. Amma hundumtuu ijji isaa aangorra. Aangittiin maal akka gootuuf hin beeka. Kanaaf aangoo argachuudhaaf dhimma sabaa keessa dhoksee fidaa. Aangoo argachuudhaaf dhimma amantaa keessa dhoksee fidaa. Aangoo argachuudhaaf dinagdee keessa marsee fidaa. Waa hunda keessa innaa xiqqoo qola isaarraa akkuma wanni sanannaarraa sassaaqxu dhoksaan keessa jirtu aangoodha. Faayidaa dinagdeeti. Kanuma lamaan waan biraa miti. Aangoonis faayidaa dinagdeetiif kabajaaf waan biraatiif miti. Isa kana qola isaarraa saaqaa warra kana keessa dhugatanii fedhii isaanii milkeessuudhaaf deeman irratti qabsaa sirreessaa deemuu barbaachisaa. Yoo isa gochaa deemne Itoophiyaa cimtuu sabdaneessummaan keessatti dhugoome lafa kaa'uu dandeenya. Isa kana keessatti qormaan adda addaa yeroo dhufu rifachuun hin barbaachisu. Bitaaf mirga jechuun hin barbaachisu. Dhaabbatanii qixaan qormaata dhufisan akkamitti karaa carraatti jijjiiramee akka faayidaa olaanaadhaatiif oolu dhaabbatanii hoogganuudha. Innaa hoogganni immoo akka sila jedhe jijjiiramichi uummataaf waaqa waan qabuuf hooggansa yoo argate sadarkaa barbaadamu irraan gaha. Egaan hordoftoota keenya kutaa tokkoffaa turtii keenya kanaan kan goolabame yommuu ta'u qophii ittaanuun kan walitti deebinu ta'a hordofaa.